fidi waaqayyoon akkana dhiqadha yeroo laguuts akkana dhiqadha yeroo qaamas akkana dhiqadha akkasta han jedhu fidi mee Ani akkana maatti yoon seen jedhamu. Ani akkana maatti. akkana ma we don't care akkana ma nurra hadisi bo wangeelli kee qulqullina qaamaa si barsiisa qaama dhiqachuu yoo udaante yoo fincaante dhiqachuu si barsiisa Gooftaa ko wangeelli ko udaani fincaandu waa miti kan inni na wanni jedhu nama akka mataa keetiitti jaaladhu ulfina namaaf kenni jedhu. Please ansa singaafanne yoo fincaan shintibeetii seente bishaan akkana Imbeetu yoo rakkina bar rakkina jarana sanu usunurra asii hojii haasaa uttiin jiru nama tokko hojii haasaa jira aabaa hojii haasaa jira aabaa tan hojii haasaa jira adda bilisummaa Oromoo tan adda bilisummaa Oromoo waan jedhe akka nama tokko tanaan na waami akka dhaabaatti na waamin adda bilisummaa Oromoo itti na uffattu. Eeka aabaa maali maali adda bilisummaa Oromoo tiimi na of kalsi akka nama tokko na waami. Ayeka maqaan keenya akka nama tokko maqaa hawaasaan fudhatiin yeeyye maqaan keenya. Maqaa Misraa. Misraa. Tokko keessatti mul'isa eeyyeen. Maaltu naan geetti kan tuquu isaan qabuun himadhu. Wallahi uffata yaaqe. Ali itti fufi. Baga walumaan jiraanne. Ayyee. Iddoon ambasummaan qaama faaruu daawwitii 22 tokkorraa bifa dheetan sun. Aya. Iddoon sun maal jedhaa jettan? Eenyu dubbatame faarfannaa 22. Am faarfannaa 22 baafadha maal jechaa jirtanii miti? Eenyuuf dubbatame timbiitiidha waan ta'eef timbiitiin sun eenyuuf dubbatame? Timbiitiin kunini maddureen isaatiiyyuu lola lalaala yookaan boo'ichaa fi faaruu waaqa faarsaneedha. Waa eenyuuf dubbatame timbiitiin sun? Yeroo namni boo'ee waaqa faarsu yeroo namni onnee fi cabsee waa kadhatu. Yeroo kan agarsiifti timbiitiin sun iddoon sun. Maal dubbise? Waaqa kiyyaati jalqabaayyuu. Ati maaf na lakkiftee namni kun waa kadhachuu jira beektaa? Maaf na lakkiftee ansiitti boo'ee qarqaarsirraa kadhadhee jedha namni waa kadhachuu jira namni kun. Gaafa du'uu jedhu kan Daawit fannifamee jira? Jechuun Daawit waa kadhata. Waaqayyo kadhachuudhaaf waaqa kiyya ati maaf na lakkifte ansitti boo'ee qarqaarsirraa kadhadhee ammoo ati na baasu diddee waaqa kiyya ani guyyaa si yaammadha ammoo ati na caqasu diddaan halkanii na si yaammadha ammoo boqota hin argadhu ammoo ati waaqa qulqulluu kaa marcuma guddina gubbateetu nami warri Israa'el faarsu Macaafni kan kee gargari. Waaqayyoo koo jedha siin dubbisa. Akkasii faarfannaa daawwitii 22 tokkirraa siif dubbisuu jira beektaa? Lakkoofsa jaarraa dhaqe boo jaha kanarra dhaqe lakkoofsuma jaarraa dubbise. Tokkumarraa yookaan see dubbisu rakkoon qabuute. Waaqayyoo koo maaliif na dhiiftaa kan jedhe kun eenyudha? Maaliif na dhiiftee ani gargaartuutti dubbii aadnaa koottis maaliif fagaatte kan jedhe kun eenyudha? Waaqayyoo koo maaliif na dhiiftee? Daawwitii akkas jedha. Daawwiti maal ta'e jennaan waaqayyoo dhiise. Daawwiti waaqayyo kun na dhiistee waaqa kiyya ati maaf na dhiistee kadhachuu jira beektaa? Na dhiisne jechuu isaati. Akka inni daawwitii hin taane akka inni Yesuusiin ta'e yoo ragaasee kennee
Atini nami waaqa kiyya maaf na dhiista de Yesuusi. Yesuusiitiin akkasi. Mee Maatiyus boqonnaa 27. Maatiyus boqonnaa 27 lakkoofsa 46 dubbisi. Maatiyusi. Maatiyus 27 lakkoofsa 46. Kappilinki jelle kappilinki godha. Banatte? Maatiyus. Maatiyus 27 lakkoofsa 46. Yaa. Dubbisi. Saas sagal gennaan Yesoon qonqa guddoon iyyee waan jedhe Eeli lama sabata akkas jechaan waaqa kiyya maaf na lakkifte jecha namni achi ijaan jukaa galii isa dhaga'e waan jedhe inni eelee yaamu jira akkasuma yeroo kanaatti yeroo Yesuus fannifamee Akkanni Yesuusin deewatte? Guyyaa guddaa gaasaa sagal laftii cufti dukkanooftee yeroo suniitti yeroo Yesuun fannifameetti lafti Akkanni Yesuusin deewatte? Yesaa sagal gennaani Yesoon qonqa guddoon iyyee waan jedhe maaf na lakkiftee waaqa kiyya maal mana lakkiftee waaqaa gara waaqayyee jechuudha. Gara waaqa boo'ee jechuudha. Kanaafuu timbiitii faarfannaa keessatti dubbatame xiyyaa asirratti dhufee raawwate beektaa. Kanaafuu Yesuustu yaa waaqayyo koo jedhe malee daawwitti miti. Siigalaa timbiitii dubbate daawwitti. Daawwitti timbiitii yookaan immoo raajii gara fuulduraatti waan ta'uu maluyyii waan ta'uudhaa taa'uyyii dubbate akka macaafaate jechuudha. Kanaafuu mee tokkorraa kaasanii dubbisaa hojjetan hanga jaanaa dubbisaa. Akka inni Yesuusin deebi'ee jira. Argee jira jechuudha. Walii dhufuu hin danda'u bari kakudun lachaa. Faaruu daawwiti kaan ammoo wangel Maatiyus akkamitti waliif fidanii raajii waan ta'e hin beeku jechuudha. Raajii waan ta'e hin beeku waa'ee timbiitii kana waan fuuldura raawwatamu deemu. Timbiitii beektaati? Abuyyaa. Timbiitii beektaa Yaaqoob? Akkamiin waan dubbatamuuf deemu waan fuuldura dubbatee barkum kitaaba raagaatii miti kitaaba faarfannaaf malee kitaaba raagaatii miti hin beekamu hin batamu. Timbiitii beektaan siin jedhe timbiitii. Waan fuuldura raagamu. Raagaa jedhu yaa. Na dhaga'i. Timbiitu raagaa jedhu isaan. Raagi Ermiyaas. Ali wajjin haasa'aa inshaallah. Waan raagummaa dubbatan malee faaruun daawwiti hin dhagaytamoo faaruun daawwiti waan faaruu haasaa malee yookaan waan kadhannaa haasaa malee waan raagummaa akkamitti taata. Daawwitiin raajiin dubbannee jedhaa jirta. Daawwitiin raajiin dubbannee yookaan immoo raagaa jechaa jirta. Faaruudhaani kitaaba seeraa jira. Kitaaba faaruu jira. Kitaaba ragaa jira. Maatiyosiin boqonnaa 4 lakkoofsa 6 irratti yoo ilma waaqayyoo taate asirraa of darbadhu yoo dhuguma ilma waaqayyoo taate asirraa of darbadhu jettee seetan yeroo itti dubbataa turte. Waaqayyoon seegaa yoo dhuguma ilma waaqayyoo taate asirraa of darbadhu gaafa san jettee Yesuus Kiristoos didaa ture eessatti caafamee jira. Ergamoota tarka irratti sifaatu waan ta'eef ergamoota seega waan ta'eef dhagaan illee miidhaa keetti hin bu'u. Ka jedhee inni dubbatte seexanni dubbatte ka jedhu caafamee jira kan inni jedhee dubbataa ture seexannii fi Yesuus Kiristoos eessatti dubbatame. Maatiyosiin boqonnaa egaa. Maatiyosii boqota. Kan seexanni dubbatte jechuudha seexannii fi Yesuus waliin falman eessatti dubbatame.
Egaa macaafni faarfannaa raajii malee waan biraan qabu jetteeti. Raajiin qabu jetteeti faarfannaa malee weedduu malee. Faaruudha Maatiyoos galateeffannaa fi faaruu waan ta'eef sanuma malee waan fuuldura akkamitti kanan si dubbataa ta'e ati. Kana waliif kanan si fidee. gaafadhe ati dhuguma ilma waaqayyoo yoo taate kanarraa of darbaduu inni ergamoota isaa siif hin abboona inni siif hin abbooma miila keetti akka dhagaan hin buunettis isaan harka irratti siin baatu kan jedhu caafamee jira ittiin jette seetanni eessatti caafamee jira jetteeniin eessatti dubbatame jechi kun. Caafamee jiraan jenne yeroo sun sheexanii Seetanni akkana jenne. jetteen seetanni akkana Caafa- Caafamee Maatiyoos jiraan boqonnaa jenne. afur lakkoofsa taaqee dubbisi Maatiyoos boqonnaa afur lakkoofsa jaha dubbisi. Yalla. Ijoollee kobbelinkii godha. Maatiyoosiin boqonnaa afur lakkoofsa jaha. Waan jedheen yootiin ilma waaqa taate harma ofii gadhiisi. Wanta kanaatiif xaafii waan jettu inni maleeka ofisii baasa. Isiin harka isiitiin osii qabdi. Akka dhagaan miila kan kee hin dhoomne. Yeesoo waan jedheen ammallee xaafiin waan jettu abba waaqa kan kee laallatineeti. Hin dhageetayyu. Sheexani maan jedheen achi gubbaaf darbadheedheen Caafamee jira lafaatti. ergamoota Yeesoo isaasiif hin waan abboomaa. Kunoo argaa jirtu laal. Yesuus garuu waaqayyo kee eenyu kee lakkoofsa jaha ustaas jaatti qayyii godha. Ati Waaqayyo dhuguma kee ilma waaqayyoo laalla yoo tokko isin taate galchine. Waaqayyo laalla tokko isin galchine. lakkoofsa shan yaaqoob shan. Ati dhuguma ilma waaqayyoo yoo taate ustaazi kaameraatti achi addee. Meeqarraa jettaa? Eeyyuwa. Yaaqoob eeyyan amma argeera. Seexanni immoo gara mandaraatota isa geesseetiyyuu ati dhuguma ilma waaqayyoo yoo taate lakkoofsa jaachuudha. Gadi of darbadhu inni ergamoota isaasiif hin abboomaa. Ergamoota isaasiif hin abboomaa. Miila keettis akka dhagaan hin buunetti isaan harka irratti si baatu kan jedhu caafamee jira jedhee eessatti caafame naaf himi dafi. Teksiin kun kakuu moofaa keessatti dubbatamee jira. Kakuu moofaa keessatti dubbatamee jira jechi kun. Eessatti dubbatame? Yalla. Inni maleeka ofii sii baasa isiin harka isiitiin Si baatti harkatti si baatti kan jedhu kun eeyyan. Kakuu moofaa keessa eessatti dubbatame? hin dhoomne. Hin dubbatamne kakuu moofaa keessatti. Kakuu dullacha keessatti. Kakuu moofaa keessatti dubbatame garuu faaruu daawwiti 91 naannoo san keessa dubbatame. Okay, galatoma. Sila raajiin hin dubbatamu. Macaafti raajii miti hin jenne ati silati.